Biqiltoonni shaayii biyya keenya keessatti kan argame yoo ta'u baates biyyoota addunyaa biratti argamerraa biyya keenya keessa kan erga galee misoomuu jalqabe waggaa 100 lakkoofsi gachuu ni danda'ama. Haa ta'u malee misoomichi shaayiidhaa kun amala shaayichaatii fi xiyyeeffannaa biyyattiinis ta'e mootummoonni dabran misooma kanaaf kennan irraa kan ka'e misoomni shaayiidhaa kun abbootii qabeenyaa muraasa bira darbee gara qotee bultoota lafa bal'aa qabanitti darbuu kan hin dandeenye ture. Garuu naannoon keenyas ta'e biyyattiin tun potenshaala haala qilleensa mijataa shaayii kana bal'isuu kan qabdu ta'uu isarraa ka'uudhaan mootummaan jijjiiramaa bara 2013 inisheetiivii misooma baala shaayii labsuudhaan misoomni baala shaayii abbootii qabeenyaa tokko lama hin caalle biratti daangeffamee jiru gara maasii qotee bultoota naannoo isaanii jiranii fi haala qilleensa mijataa qaban biratti akkamitti babal'atee warshaan dhiyaatee fi oomisha kana qotee bulaan abbootii qabeenyaa kanaaf dhiyeessuudhaan gabaa addunyaa keessa galchuun sharafa biyya shaayirraa argattus akka dabaluu danda'amu taasisuudhaaf inisheetiivichi labsamee bara 2014 kabajamoo pirezidaantii keenyaatiin aallee dikilaareeshin jechuudhaan godina Iluu Abbaa Booraa aanaa aallee irratti labsanii kan turaniin yeroo ammaan tana sochii bal'aa akka naannichaatti kan taasisaa jirru. Kunis kan taasisaa jirru kalaa lamaanii kan deemnu qotee bulaan mootummaan baay'ata guddaa ramaduudhaan dhiyeessiiwwan qophii biqiltuutiif qophii biqiltuu shaayii kana qopheessuudhaan qotee bulaan bilisaan akka shaayii kana argatu gochuun akka mootummaatti gahee mootummaa ta'ee dhaabbanni dhuunfaa immoo maazar kiloonii biqiltuu kana irraa qopheessuu qabnu kana akka nuuf kennan dhaabbanni Medrook Investimentii Groupiin naannoo keenya keessa jiruu fi naannoo kibba lixa Itoophiyaa keessa jiran Medroo Ushushii fi Gomoroo rakka sa'aatii jiranirraa madda sanyiidhaan nuuf ta'uudhaan madda sanyii achirraa fuudhaan mootummaan ammoo buufata biqiltuudha. Naannoo kilaasterii shaayii kun keessatti dhaabbatu godina Iluu Abbaa Booraa Bunnoo Baddallee fi Jimmaa keessatti biqiltuu miiliyoona 70 waggaan qopheessinee qotee bulaan ammoo lafa shaayii kana irra dhaamsu qopheeffatee boolla qotee biqiltuu kana fudhatee akka dhaabu gochuudhaan jechuudha sochii hojjechaa kan jirruun. Kanaanis bara 2017 dabre kana biqiltuu miiliyoona 117 ol akka naannoo Oromiyaatti qofatte jechuudha. Kun waan akka biyyattiitti sammaan dura biyyattiin takka naannoon tokko hojiitti galee hojjetee hin beekne yeroo duraatiin mootummaan naannoo keenya intervenshinii gochuudhaan kan jalqabnee fi biqilaa miiliyoona 117 qophaa'essan keessa yeroo ammaan tana lafa hektaara 1,490 ga'u irratti dhaabbiin isaa dhaabbii ganna kana dhaabnee xumurree yeroo ammaan tana kunuunfamaa kan jiru. Kunis kilaasteraan kan dhaabbate jechuudha. Akkamatti babattanamee osoo hin ta'in qotee bulaan maasii isaa walitti aansee walitti fidee hin dhaaba. Warshaan dhaabuun ammoo shaayiin kan dhaabbatu akka kan bunaa kana qotee bulaan waanuma dhaabbateef oomisha irraa sabassabee daldalaatti kan gurguru waan hin taaneef oomishni shaayii kuni boru gaafa oomishaaf ga'ee warshaa barbaada jechuudha. Shaayiin shaayii ta'ee dubbachuudhaaf baalicha kun gurguramee warshaa keessa galee warshaan sun gara shaayiitti jijjiiru malee gabaa kan arganne waan ta'eef akka mootummaatti kan biqiltuu qopheessee qotee bulaadhaaf kan raabsuu fi qotee bulaan kan dhaamsu akkuma jirutti ta'e abbootii qabeenyaa jiran ammoo kakaasuudhaan warshaa naannoo kilaasterii shaayii kun keessatti dhaabbatu keessatti warshaan akka dhaabbatu taasisuudhaan dhaabbileen Oromiyaa Sooviraayeen Fandi kan ammaan tana akka naannoo keenyatti yookaan dhaabbilee misoomaa duraan jechaa turre kunii fi dhaabbanni Medrook Investimentii Groupiin waliigaltee joint venture walii wajjin hojjechuudhaaf waliigaltee godhanii yoo xiqqaate yeroo ammaan tana faaktarii yookaan warshaalee 7 godinaalee 3 kana keessatti iddoo kilaasteratti jalqabne kana keessatti dhaabuudhaaf waliigalteen xumurame yeroo ammaan tana sirni lafa adda baafachuu fi sochii warshaa dhaabuudhaa jalqabameeti kan jiru. Kunis warshaan 3 godina Jimmaa amma yeroo ammaa aanaa 6 kilaasteraan shaayii dhaabne keessatti kilaasteraan walitti fiduudhaan aanaa 2 walitti dhufuudhaan aanaa jidduuratti karaa oomishni aanaa lamaanuu jiru ittiin warshaa kana qabuu danda'amu irratti hojjetamaa kan jiruu fi Bunnoo Baddallee aanaa 4 Iluu Abbaa Booraa aanaa 5 keessatti warshaan kun Iluu Abbaa Booraa aanaan aallee duraanuu warshaa uumamaan dhaabbanni Gomoroodhaa achirraa kan qabu waan ta'eef aanota hafan irratti dabaluudhaan warshaan 7 ammaaf akka dhaabbachuu isaa itti galamee fi adeemsi warshaa dhaabuudhaa jalqabamee hojiitti kan jiru ta'uu isaa kaasuun barbaada. Qotee bultoonni ta'ee qooda fudhattoonni kana keessatti hirmaataa jiranis gaaffiin bal'aan isaan yeroo shaayii kana dhaabaa jennee nuti ekstenshinii shaayiidhaa kana qotee bulaa yeroo barsiifnu ogeessa uggalee injifnu sochii taasisaa jirru kuni yoo qophiin biqiltuu kana keessatti hawaasni naannoo san keessa jiran hundi isaanii ba'anii bifa duulaatiin humna waloo fayyadamanii jechuudha kan qopheessaa jiran. Maaliif kapitaalli biqiltuun kun ittiin qophaa'u baay'ee olaanaadha waan ta'eef mootummaan baagata xiqqaa ramaduun poolitiin turuu fi pilaastikii biqiltuun kun ittiin qophaa'u bitee dhiyeessaa.
garuu sadarkaa aanaa fi godinaatti hawaasni naannoo sanii ba'ee humna isaanii fayyadamuudhaan mootummaa bira dhaabbachuudhaan hawaasa akka dambalii galaanatti hawaasni ba'uudhaan jechuudha biqiltuu kana qopheessaa kan turanii biqiltuun qophaa'e kun qotee bulaa bira dhaabbachaa ture. Kana bira darbee gaa amma waliigaltee kaampaanii dhuunfaa kana wajjin taasifameen abbootiin qabeenyaa shaayii kun dhaabamu kun warshaan eessa jira warshaan yoo hin jiraanne kan jedhu qotee bulaan sodaa waan qabuuf yeroo ammaan tanaa sodaa san keessaa ba'amee mootummaan akkuma tarkaanfii shaayii dhaabuu irratti fudhatee warshaas dhaabuudhaaf tarkaanfii fudhatee yeroo ammaa sochiitti galee kan jiru ta'uu fi sochiin haala gaariirra kan jiruu fi abdachiisaa ta'uu isaa kan beekamu waan ta'eef qotee bultoonni keenya fi qooda fudhattoonni yaada warshaan bakka hin jiretti shaayii dhaabna jedhu kan dura ture san keessaa ba'uudhaan warshaan gahaan oomisha isaan oomishaniif gahaa ta'uu danda'u kan dhaabbachuu jalqabu ta'uu isaa beekuudhaan sochii shaayii irratti jalqaban caalmatti akka itti fufuu qaban carraa kanaan ergaa koos dabarsuuf hin barbaadu. Akkuma beekamu qonni galmoota gurguddoo afran qabu keessaa inni tokko wabii nyaataa mirkaneessuu oomisha alaa galu bakka buusuu fi oomisha biyya alaatti ergu kan hojjennu hojiilee sadii hojjennu kana keessatti carraan hojiidhaa qonna erga ta'etti qonna jechuun hojiidha hojii bal'aan kan keessatti hojjetamudha qooda fudhattoonni adda addaa kan keessatti hirmaatuu fi namoonni adda addaa carraa hojiidhaa hin qabnee fi hojii dhabdoonni dargaggoonni abbootiin dubartoonni keenya hundi isaaniitu kana keessatti hirmaatuudhaan carraa adda addaa ittiin argatanii biddeena kan ittiin nyaataa jiranidha jechuudha. Maaliif yoo kan jennu taate vaaluu cheeniin misooma shaayii kun yoo kan laallu taate akkuma kaasuudhaaf kaase biqiltuu qopheessuurraa eegalee hanga warshaa keessa galee warshaa keessaa ba'ee paak ta'ee makiinaan fe'amee biyya alaatti ga'utti nama jechuu kan hojjetu kana. Nama hojjetu kana keessatti cheenii guutuu kana keessatti yoo kan ilaallu taate qophii biqiltuu qofa keessatti yoo xiqqaate namni 600 ol keessatti involvii godhee carraa hojii kan ittiin argatee biddeena isaanii nyaatanii ittiin bulanidha jechuudha. Ni dandame jechuudha waggaatti. Kana bira darbee immoo maatiin lafa taa'u waldaan gurmaa'anii lafa fudhatanii biqiltuu kana dhaabuudhaan boruu abbootii maasaa ta'uudhaan oomisha warshaatti dhiyeessuudhaan kan hojjetanii fi warshaan torban amma immoo dhaabbachuudhaaf deema jennu kuni tokkoon isaa nama barbaada jechuudha. Namni kun eenyudha qotee bultootuma maasaa achi keessaa qaban. Namni alaa dhufee warshaa kan socho'u tokko hin jiru. Ogeessi teeknikaa yookaan warri piroofeeshinii warshicha dhaabu yoo ta'in alatti warri abbaan warshaa kana hoogganu, abbaan warshaa kana bulchu, abbaan warshaa kana keessatti opereeshinii warshaa guutuu kan gaggeessu ilmaan qotee bultootaatii fi qotee bultoota warra shaayii kana dhaabuu fi warra naannoo sanii qofa waan ta'eef carraan bal'aan kan keessatti uumamu akka ta'ee fi warshaan boodas kan jiru oomisha kana fuudhanii gabaa irratti gurguruu keessatti gabaa keessatti illee galuu kan ittiin danda'an kan gabaatti fuudhee warra suuqitti gurguruuf dhiyeessuu fi warri suuqiidhaan immoo irraa fuudhee kan gurguru hundaaf carraan hojii kan itti uumamu akka ta'e kan beekamu waan ta'eef carraan bal'aan misoomicha kana keessatti kan uumamuu danda'u ta'uu isaa kaasuun barbaada. Bara 2018 kanas yoo xiqqaate biqiltuu miliyoona 400 ni qopheessina jenneeti kan sochiitti gallee jirru. Kurmaana lammaffaa kuni yeroon roobni bacaqiin gannaa darbee ammaan tana birraan itti jalqabu waan ta'eef sochiin biqiltuu qopheessuudha yeroo ammaa jalqabame godina sadeenuu keessatti haala adda ta'een uummata baasanii humna waloo hojjetan yeroo ammaan tana poolitiin tubii biyyee guutuun biqilaa bara dabre immoo osoo dhaabbiidhaaf hin geenye bule buufata irratti kunuunsuu fi kilaastara dhaabbatee ganna kana dhaabne dabre immoo ba'anii kunuunsuudhaan wajjin sochiin bal'aan taasifamuu kan itti jalqabamee fi karooricha keenya kurmaana lamaan itti aanu kana keessatti ni milkeessina jennee abdannaa jechuudha.